Maqaan kee eenyu jedha? Maqaan kiyyaa Wardiidha. Wardii Bakarinaan jedhan. Har'a maaltu adeemsi fide? Akkuma beekamutti amantaatti yeroo takka waggaa bilisummaa itti baate Juulaay 4 Oromoon koominitii Oromoo bifti wal qabamte asii bakka kanatti wajji kabajnaa jechuun akkasuma aadaa Oromootiin as dhuftee meeshaan adda addaa as gurguramti kubbaaleen as taphatamti saniifuu gartee guyyaan kun Oromoo biratti bakka bareedaa qaba guyyaa bareedaa qaba akkasuma gartee milisootallee Oromoodhaaf bakka kana kannitee fi baay'atallee baaftee fi waan gaarii waan gootocha bakka kana wal harkamne namni Oromoo wal harkaa jiru guyyaa kanaafis wal qinneerra. Gaarii akka argaa jirutti tiishartii bareedaa waldaa gargaarsaa fi tokkummaa dargaggoota baha Oromiyaa jedhu qabda. Waldaan kun yoom dhaabbatee eessatti dhaabbatee waan sanirraa yoo gabaabsitee nu himuu dandeessa? Galatoomii jaarmini kun kan dhaabbatee bara 2009 keessa bakki itti dhaabbates magaalaa Minisooraatti Minneapolis jechuudha. Akkasuma damee bakka biraatti irraa qabaa Washington DC irraa qabaa Chicago irraa qabaa Seattle irraa qabaa Denver irraa qabaa jechuudha. Akkasuma galii fi waan galii fi akeekni wanta kanaatis agartee jaarmee kanaatis gabaabumatti unity Oromoo uumuudha. Haalatti gartee nama keenya gargaaru ijoollee teenya barattuu akkatti gargaaru akkatti aadaa teenya barsiifnu ijoolleen dhaloonni biyyaa dhalate akka gartee aadaa biyya tanaa jala hin makamne waan akka diraagaa kanatti akka hin laaqamne fi meeshnee aadaa teenya barsiisuu akkatti wal gargaara wal barsiisuu kanarratti hundoofne jechuudha. Waldaa dargaggoo Oromiyaa kan Minisootaa fi akkasumas waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kan naannoo biroo adda addaa duruu dhaabbatan irraa maaltu adda godha? Gaariidha. Isaanirraa kanatti qoonni isaan adda godhu maqaa abbaa Oromiyaa jiru kana xiqqoo isaanirraa adda godha ammoo isaanii wajji haalatti hojjennu qabna. Guyyaa isaan miitingii qaban guyyaa isaan fundraising qaban bakka bu'aan keenya isaan keessa dhaqee isaanii yeroo dabarsee dhaamsa isaarraa nu fida nutilleen isaan affeerree guyyaa waa qabnu guyyaa fundraising qabnu akkasii hariiroo bareedduu waliin qabaachaa jirra jechuudha. Gaarii wanti as deemaa jiru fafoo kanatti gochaa jirtan kan dargaggoota akka dhufanirraa hirmaatan yoo jiraata. Gaarii gaafii bareedduudha. Juulaay 26tti ijoollee akka carraatti gartee kubbaa Oromoo tanaacha ijoolleen miseensonni keenya kan Denver jiran Seattle jiran DC jiran Chicago jiran ni dhufanii isaanii waliin guyyaa 26 bakka bareedduutti qopheessinee haala bareedaa waliin dabarsu deemna waan amata dabarre dalaynee karoora fuulduraatti hojii akkasitti waliin dabarfachuu yaada qabna. Gaafiif deebii Oprah kama wajjin gooteef galatoom. Hedduu galatooma isillee carraa kanaa laachuu.